السلام عليكم من أول اللي جاي فدا فيديوتنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أكو ما رجع سانكا وأمبا يجرا نمانياتو. إبسيشان فارس الركعة سلا مكيبرا كان نقول ديم غويا إذا كان يات سندورة غويا إذا ترى كشراتة كايروتي إني غويا دبره لتون غويا لما تاتي كله تيجي إذا كله إذا سني وري كايرودا غويا تقول ترى دوبا سببا جيني مولتنيف. أكو ما نكيد أجت ماكين يرو درا نجيو ما سمعته ترته جزيرة كني بكتشي سجاكانو makin baay'ee iyyite gaggabdee jechuun utuu inni tuqeen dubrummaa osoo hin taane inninis baay'ee akka dhukkubbii wayii ta'e beektaa. Sanaan booda icciitiin kun keessaan dhagahame aslii dawwalee asliin gizee bira dhaquu intaltee gaggabdee jirti bakka. Karaa booda asliinis waan sirriitti dhageef waan akkasii kana waan isin diina hedduu qabdi baree shakkee gaggabeen isin gaggabde kana shakkee akkasiin bakka afurii keessa hin jirre akkasiin ibsaa jibbitee narraa baasaa warri kaayiroona birmadhaa narraa baasaa jettee bakka gizuma isaa agartu jechuudha. Sanaan booda sheerii gammadaa dhufanii dhaqanii waatti qaqqaraanii dawwaa godhanii fi hin dandeenye sanaan booda Amzaan Shajaabirii dawwalanii beeksisan jechuudha. Amzaan Shajaabir onlaayinii irratti dawwaa godhaafii jira. Hanga dhuma sagantaa kanaatiin waliin turaatii Oromoo akkasuma wal haasa'uun barbaachisaa miti. Siirii isa keessaa siirii isa jabaa siirii Suudaanii irratti hojjetame jedhan. Maa ijoolleen kun yoo bultii ijaarratte maali rakkoon? Wallahi laazim bultii ijaarrachuun gaariidha. Mee makiin fi ibsaan yoo wal fuudhan ati maal dhabdaa? Maaltu sirraa irrataa? Maal argatta? Eenyu mee kan siirii kana immoo irratti dalagee ni ba'a jechuudha. Eenyu akka siirii irratti dalagee kan siin himnu ta'a. Garuu makii fi ibsishaan bultii jaraa diiguudhaaf siiriin irratti dalagamee jira jechuudha. Viidiyoo kana hanga dhumaatti yoo dhaggeeffattan waa meeqa irraa hubattan. Amzaan Shajaabir dubbii isaa keessaa waa hubattan, sheeriyaa keessaa waan dubbattan, kan aslii immoo viidiyoo lammaffaa irratti kan isinii fidu ta'a. Obboleessoo maaliif akkasuma wal gochuun? Wallahi na dhibbee bara. Intalti kuni Oromoodhaaf faayidaa guddaa godhaa turte haa ta'u ibsishaanis haa jiraatu ijoollee Oromooti. Maa yoo makii fuudhe rakkoo maalii qaba? Namni ijoolleen Habashaan iyyuu wal fuudhee heerumaarti. Oromoon Habashaatti heerumaarti. Gariin Paakistaanitti heerumaarti. Gariin Baangaalitti heerumaarti. Gariinis immoo achi buutee dhabamaarti jechuudha. Kanaafuu jennaan akkasii wallahi gizee ciiftan gizee kaatan rabbiin irraanfachuun barbaachisaa miti. Rabbi namaa eeguu obboleeyyan keenya wallahi jaalala keessatti namni wal hassada. Wallahi hildii walii yaada. Quraana rabbii qara'uun barbaachisaadha. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Wallahi quraana rabbiitiin yoo of yaa faayan malee zabanuu dhaakir kun baay'ee jabaatee jira. Bultii namaa maaliif akkas diiguun barbaachise? Wallahi haa jiraattu maali? Haa heerumtu maal rakkoo maalii qaba? Wallahi siirii itti dalagamee jira mucaatti.